Human Rights Watch gabaasa dhaabbatichi guyyaa kamisaa baaseen aangawooti bulchiinsa gadii naannichaa fi humnoonni amaaraa badii raawwatu itti fufaniiru jechuun himateera. Dhalattoonni Tigraay kumaa ol ta'an bu'uura sanyii isaan irratti hundaa'een hidhamanii qeerraa akka buqqaafaman ta'uu hime. Mootummaan federaalaa itti gaafatamni akka jiraatuuf qoodoo fi hin baannes jechuun qeeqeera. Dhimma kanarratti mootummaan federaalaas ta'e naannoon amaaraa waan jedhan hin qabani. Dhaabbata Human Rights Watchitti daayireektara taantuu Afrikaa kan taate Laatishaa Baader argannoowwan ijoo qorannoo isaanii akkanaan himti. Speaking to dozens of former detainees and individuals who were forcibly expulsed from Western Tigray zone. Namoota dirqii lixa Tigraay irraa buqqaafaman irraa akka odeeffannetti erguma waliigaltee nagaatii aangaa'onni naannoo Amaaraa fi humnoonni nageenyaa dhalattoota Tigraay bakkicha jiraatan irratti duula sanyii balleessuu gaggeessuutti fufaniiru. Namoota dubbisne keessaa garri caalu waggoota tokko caalaa hidhaa turuu, eegdota mana hidhaan dararamuu, akkasumas nyaataa fi dhugaatii gahaa ta'e argachuu dhabuu nutti himani. Haala mana hidhaa keessa tureen kanneen lubbuun isaanii darbes jiru. Ajjechaa murtii malee hidhamtoota irratti raawwachuus galmeessineerra. Erga waliigalteen nagaa raawwatee booda dhalattoota Tigraay dirqiin qe'ee irraa buqqaasuun gara bakkeewwan biroo naannoo Tigraayitti akka baqatan marsaa lamaaf raawwatamuu odeeffanneerra. Forced expulsions of Tigrayans into other parts of Tigray. Kanneen yeroos baqatan yeroo ammaa bakkee biroo naannoo Tigraay akkasumas gara Sudaan baqachuu dhaabbatichi ibseera. Qorannoo kana duraan milishoonni faannoo jedhaman lixa Tigraayitti badiin himatamanii turan. Isa ammaan qorannoon keessa maal jedha jechuun addee Laatishaa gaafadhe. So it's very much the same players, and one of the key findings of this report was that two individuals. Ammallee qaamolee kana dura himatamantu gara caalu harka keessaa qaba. Qorannoo dhiyeenyaan wantoota ijoo arganne keessaa tokko qorannoo kana dura Amnesty International waliin taasisne irratti namoota lamaan yakkaan shakkine ammallee namoonni maqaa isaanii kaasaa jiru. Namoonni lamaan ammallee itti gaafatama duraanii irratti argamu. Namoonni dubbisne qondaala tokkoo fi nama tikaa tokko irra deddeebiin badii raawwachuun maqaa isaanii kaasu. Gaaffiin ijoon karaa keenyas ta'e karaa kaaniin ka'u badiin ittiin shakkaman osoo galmaa'ee jiru akkamiin kunneen ammallee itti gaafatamarraa hin kaane kan jedhudha. Wanta lixa Tigraayitti raawwate qorachuuf qorannoon mootummaan federaalaa nan qoradha jedhe eessa ga'e? Commitments to investigate events in Western Tigray zone. Kana jechuun eeguma nagaan bu'ee dhalattoota Tigraay lixa Tigraay jiraataniif wanni jijjiiramee hin jiru jechuudha. No, absolutely, and this is why it is critical for both federal government attention. Homaa jijjiiramni hin jiru. Kanaafidha xiyyeeffannoon mootummaa federaalaas ta'ee kan hawaasa idil addunyaa barbaachisaa kan ta'e. Lixa Tigraayitti badiin lammiilee nagaa irratti raawwachuu itti fufeera. Si'achi addunyaan ijarraa garagalfachuu garuu hin danda'u. And the world can't look away anymore. Lixa Tigraay irratti naannoon Tigraay fi Amaaraa irratti ol dhabu. Humnoonni Amaaraa yeroo waraana kaaba Itoophiyaa bakkicha qabatanii. Eega waraanni eegalees bakka badiin guddaa itti raawwatamedha jedhu gartuuleen mirgtee maatiitti deebifamuu poolisiin BBC'tti hime. Dubartiin nama biraatti naqatamte kun eegduu kantiibaa magaalichaan butamtee turte. Kanaanis maatiin dhiphachuu isin biraan geenyee turre. Galaana Balaay dabalee nutti hima. Hojjettuu baankii Daashin damee Waarkaa kan taate Tsiggee Balaachoo heerumuuf guyyaa cidhaa ishee eegaa akka turte guyyaa muraasa dura obboleettiin ishee Natsaannat Balaachoo BBC'tti himtee ture. Guyyaarraa BBC'n ajajaa olaanaa poolisii magaalaa Hawaasaa gargaaraa Inspektar Malkaamuu Ayyelee irraa akka mirkaneeffatetti Tsiggeen maatii isheetti deebiteetti. Obboleessi ishees kana mirkaneesseera. Shakkamaan kun to'annoo jala ooluuf dhiisuusaa garuu ammatti kan hin mirkaneessine Inspektar Malkaamuun odeeffannoo dabalataaf poolisiin ibsa akka kennu BBC'f himaniiru. Kibxata torbee darbee ture Tsiggeen mana osoo hin buliin hafuusheetiin poolisiitti gabaafame. Maatiin Tsiggees erga dubbii kana dhaga'anii gara waajjira poolisii deemuun iyyataniiru. Poolisoonni kana dura waan sodaattu qabdii jedhanii yoo na gaafatan kana dura namni sodaattu tokko akka jiruu fi akka ishee hordofu natti muusheen isaanitti mee jetti obboleettiin ishee Natsaannat. Tsiggee fi shakkamaan ishee bute jedhame kana dura hariiroomaa akka hin qabne ka himtu Natsaannat bilbila isaayyuu jijjiiree gaafa bilbiluuf irratti cufaa turte jetti. Inspektar Malkaamuu Ayyela shakkamaan Yeኋላ መብራት jedhamu kun miseensa poolisii addaa naannichaa yoo ta'u dhiyeenya sababa rakkoo naamusaan hojii isaas seeraan bahataa akka hin turre himanii turani. Tsiggeen amma akkamiin shakkamaa kana jalaa baate haala akkamii keessa turte ka jedhu irratti odeeffachuuf yaaliin hooggantoota dubbisuuf yaalle hin milkoofne Hamzaa Huseentu dubbise. Baatiitti kan qabame wanni gaa hundi warri as jiru kan kakkasameeru qawwee fudhataniidhaani. Qawwee fudhataniidhaan ta'ee sanuu baatii tokkoo fi bultii 15 baatee hidhamee saniin booda gara kamisee fuudhanii achititti ji'a torba san mana murtiitti hin dhiyaannee baatii torba boodaan immoo mana murtiitti dhiyeessuu eegalanii
obbadeessa wanni jedhamu hin jiru kanaa gootanii hin jiru bakka beellamni keessan guyyaa lamanaa darbeera jedhamuudhaani ragaanis hin jiru jira jedhanii wanni dhufee asitti ragaa dhufee hin jiru isaanis ragaa dhabanii hanguma ammaa kan buttee malee isaan kahaniiru. Isin dubbisuu dandeessuu deemtanii bakka inni itti hidhame jirutti haalli mana hidhaa haalli qabiinsa isaa akkam waan argitan qabdu? Isheenaa garuu mobaayilii alumatti dhiifneeti tafattashneeti kan sheennu maniin booda haasa'inee bakka isheenna. Namooti amma baatee waan hin jiruufi baatiitti yookaan torban sadiifaa baatii fi 15 kan hin dhufu. Yani magaalaa baatee kan hin jiraadhu inni kamiseetti kan hidhameeru. Amma isa dubbisuuf kamisee deemtanii jirtu? Dhukkubsatee ilaaluu dhufnee. Yoomirraati ka dhukkubee namoonni mana hidhaatti dhukkubsatee dhukkubitti hammaatee akka jiru haasa'u waan sanarraa nu himamee yoomirraa dhukkuboo eegalee amma immoo haala kam keessa jira? Wallahi gasa eegalee tureera inni baatii 2 ola jennee illee hin haasofne. Ammallee gaafaliin yaa'u dhiiga dhibee dhugaatiin akka wayyaa hin jennes yaalli hin jiru. Yaalli dhorkamaadha. Tilmaamumaan akkanumatti fudhatanii kaniinaadha akka nama takkaatti ala bahanii yaalamuus hin danda'amanii. Dhukkuba nafsuma fidanii deemu jiran malee soo yaalli jiraatee silaa falliinuma argama ture. Isinoo amma ergasii haalli maatii akkam haala akkam keessa jirtu yaaddoo akkam keessa jirtu haalli jiruuf jireenya keessanii erga inni hidhame akkam maal fakkaata? Wallahi jireenyi keenya gaa jireenya ulfaataadha. Abbaan illee du'eera ogummaa rabshaa san keessatti du'e. Ijoollees gaanis fidee qofuma kiyyan jiraa waan hin qabuunis mana hidhaa geggeessee nyaata achitti illee. Bakkeewwan hidhattoonni sosso'anitti rakkoon nageenya hammaate hawaasa erga balaa irra buusee bubbuleera. Lolaa fi walitti bu'iinsa darbees haleellaawwan jajjaboo waggoota muraasa darban raawwatan booda mootummaa fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo seenaa keessa yeroo jalqabaaf araara buusuuf baatee dura marii gaggeessanii turani. Mariin torban caalaa fudhatee wal hubannoon xumuramuu fi dhimmoota ijoo kaan irratti garuu akka waliin galle qaamoleen lamaan ibsaniiru. Mariin itti aanus akka jiru ibsameera. Haa ta'u malee kana gidduutti haleellaa fi lolli bakkeewwan naannoo Oromiyaa adda addaatti raawwatamu BBC'n jiraatota irraa odeeffateera. Hidhattoonni mootummaan shane jedhu ibsa kana dura baasaniin mootummaan marii marsaa lammataa dura caalmaa fudhachuuf lolan duratti bane jechuun himataniiru. Gama mootummaan dhimma kanarratti wanti jedhame jiraatu baatus hidhattoonni magaalota irratti dabalatee haleellaa raawwatu BBC'n aangawoota irraa odeeffatee ture. Warshaa sukkaara fincaa'aatti haleellaa hidhattoonni bananiin lubbuun namootaa darbuullee gabaafameera. Lolli darbee humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduutti dhaga'amu mariin lammataa eegaluu dura maaliif hammaate? Dippiloomatiin duraanii dhaabbata biyyoota gamtoomanii obbo Baay'isaa Waaqwayyaa kun waan haaraa miti jedhu. Sababoota 3 lolli hammaateef akkanaan ibsu. Galaanaa Balaayitu dubbise. Waan akkasii utuu waraarri deemu gochuun waan haaraa miti waan dhorkamaa miti waan nama dinqisiisu ta'uu irra hin jiru. Lola walirratti jalqabuun kun tokko yookaan amma ta'e sirratti humna koo agarsiiseen siinsi cabsee xinnoo ishee yommuu naqee walitti naannoo lammaffaa irratti walitti deebinu humna koo sitti agarsiiseen atis immoo laafina kee bartee waan baay'ee si gaafadhu naa laatta jedhee kan godhu ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo warruma waliigalteen kana gara fuulduraatti ta'a jedhee hin amanne yookaan namni itti hin barbaanne immoo jiru haalli tokko jiraachuu danda'u. Qaamni sun araara deemu kana kan itti mormu ta'ee akka inni kufuu kan barbaadu ta'uu danda'a. Lammaffaadha kuni. Sadaffaa immoo sarinumtuu waanuma hin taaneen wal shakkiidhaan kan jalqaban jira. Maaliif amma waliigaltee wanta hin jirree fi shakkiitu jira dhuguma jarri kun araaraaf deemu moo jetteetuma wal shakkitu waan xinnoon ishee kaatee kosh yommuu jettu isheedhumaan qabattee kaatee shakkii keessana dhugoomsuudhaaf jettee warra kutuu dandeessa. Waanuma fedheyyuu haa ta'u waan taa'aa deemu kun utuma lolliyyuu ka'eera jedhamee ilaalamee waan haaraa miti kun waama ta'uudha. Waan hamilee nama cabsus miti waliigalteen kun numatti deema. Maaliif ammarraatti gareen lamaanuu gaafa gargar baane dubbii guyyaa 9 booddee anis ittis karaa kana jennabaaf jedhanii common understandingidhaan press release baasaniiru. Isa booddee namni waliigaltee sana cabse hin jiru. Gadi ba'ee kanarratti waliigallee akkas taane sana waan achitti dubbatan sun ammayyuu gareen lamaaniyyuu ulfeessanii jiru. Kun maal agarsiisa? Waan waliigalan sanarratti waliigalaniiru jechuun walitti deebi'uudhaaf ammayyuu akkuma yeroo sana jedhanitti walitti deebi'uu jedheen yaadani yoo piraaktisii darbirraa fudhannee akkasii ilaalee. Garuu waan lama waan agarsiisu natti fakkaata isarratti yaada keessaniin barbaada. Tokkoffaa mariin guyyoota 9 gaggeeffamaa ture Zaanzibaaritti akka jedhame wal hubannaa
gahaa uumee hin turre sababa kanaatti waraana jabaa kanaatti deebi'uu danda'anii waan jedhu. Akkanaa galeetti gaaddoo sana hin jirru anis experience madarbirraa ka'een kan ani konkluudi godhu guyyaa 9 wajjin taa'u jechuun jarri kun in principle walii galaniiru haasa'uudhaaf itti amananiiru rakkoo isaan gidduu jiru nagaadhaan walii galteedhaan fixuun nurra jira jedhanii itti amananii ta'an guyyaa 9 malee guyyaa 9 wal lolaan turre jarri kun guyyaa 9 keessatti immoo gaaffiin ka'ee jiru hundumtuu dhumuu danda'a jechuun hin danda'amu. Rakkina baay'eedha kan inni of keessaa qabu easy miti akka qorratti birootaa sana guyyaa 9 wajjin ta'anii achi ga'anii deemuun isaanii waama nama dinqisiisu miti kuni waan gaariin hojjetamaa akka jiru milikkitni isaas isaan kooman maglacaa isaan baasan sanii waan tokko baasanii erga baasaniis immoo gareen lachaniyyuu waayyoon dubbanne jechuun kun karaa gaariirra jira. Waliigalee dadhabanii miti kan isaan deemanii amma waliigalanitti deemanii waan keessaa laayyoo tokko keessaa cabsaa deemanii isa cumutti immoo irratti dubbannee irratti gaheen keenyaan qofaatti irratti dubbannee itti deebine jechuun kun normaalidha. As very positive. Mariin marsaa lammataa asattamatti dafee akkan eegalle danqaan ta'uu waan jiru. Danqaan ta'uu akka kootti gareen lachanuu hin barbaadu walii galtee kana. Haasaa nagaa kana hin barbaadu maaliif araarri nagaa kuni garee lachuufiyyuu faayidaa qaba jedheen yaadani. At least ammayyuu haasaa jiru jedheen yaadani karaa